shenoitu sichilmaan kee jira biyya jaallenati Oromiyaa biyya ilee fida Oromiyaa biyya bakar waaree Oromiyaa jarraa baagadaa Oromiyaa biyya lagee wagii Oromiyaa biyya jaallatanii Oromiyaa biyya baaroo tumsaa Oromiyaa biyya caalundeessaa Oromiyaa. Wantoota keenya kan nu hordoftan qophii keenya kutaa lammaffaa irra geenyee jirre isinis furguggee fi gama biraatiin xiyyoo seenaati. Qophiin furguggee xiyyoo seenaa jechuudha. Torbetti guyyaa lama sanbata xiqqaadhaa fi roobii kan isiniif dhiyaatu waan ta'eef haala neetworkii fi akkasumas rakkoowwan tokko tokkootiif tibba kana qophiiwwan hedduu isiniif dhiyeessu iyyaallee nuuf kochaa jecha kanneen chaanalii keenyaaf haaraa taatan maatii keenyatti dabalama subscribe gochuun odeeffannoowwan akkasumas barnootaa fi qophiiwwan bashannana keenyaa hedduu argadhaa jenna. Kanneen maatii keenya taatan waan ifi abbaatu jabeeffata waan ta'eef saabbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa akka hin taane subscribe share gochuun egaa yaada qabdaniif waan sirreeffachuu qabnu hunda nuuf eeraa jenna. Qophii keenya har'aa keessatti gaa qophiin kun godaannisa seenaa kutaa lammaffaadha. Godaannisa seenaa kana keessa jechuudha. Mee seenaa goobana daacii waliin laala. Goobanni daacii eenyu? Oromoon dhaloonni kun egaa hundee bu'uura diinota keenyaatiif harroota nafxanyaan har'a fe'attu maddi isaanii eessa? Amalli siyaasaa akkanaa kun saba gurguruun eessatti barame? Gama biraatiin egaa ololli gabrummaaf furmaata hin ta'u jedha. Maal jechuudha? Ololli gabrummaaf furmaata hin ta'u. Gama biraatiin shororkeessaan eenyu? Qophiiwwan kanaa fi kan kana fakkaataniin walaloonis dabaallee seenaa dhugaa afaan faranjiitiin gama afaan oromottis hiikneetiin hanga xumuraatti jechuu akka nafaana buutan homa takkallee shakkii hin qabu. Erratu baroode biyya baa'uufirra diinatu gadoode lafa baanu gaara har'a tokkummoomne kaane baddaa godha yaada sitti taane yaada irratti yaada dandeesse tasgeesse ona ka'ee duratti tole 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 jabaan jibanii gidduma jaalatanii jabaan jibanii gidduma jaalatanii walii galanii yoo walii galanii alaa galanii. It is a nationalist, this really 100%. Ega, they have been to what the experiences and again to state terrorism, the violent again to what the violence or mirga sarbamu. Mirga sarbamu. This means it is the very experience and the title of those the top tutorial government those cause affirmation in Oromo and Oromiyaa. Kana keessa waan jennu qabna. 19th century the Oromo have been locked and continues to resort to the better fight again to Abyssinian colonial and aggressors. Those aggressors one then impacted to distract destruction and again to one an experience follow to continuous input multiple political choice and system. That's one is the power gun and again to regain criminal. The criminal and the rights are multiple free ways while what enjoyment. Haye kana keessa ho the struggle and again to what they past and present. The generation of Oromo people determination and what the willingness again to surface political attitude that not contribution and the eco-democratic this negative side to attitude in what national and nationalism to destroy avoid to Oromo from Ethiopia. Nafana bua.
the cruel and secure and pure intelligence from the genocide program. It is the head and the fascist against to start. We began to after decline or regime to Mengistu Haile Mariam. This against to empowering and revising by Mallas Zenawi, a dead man. In order the narrow and nationality the Oromo people they say to own to again regain regime to what revising Oromo is a narrowity. Ummanni Oromo ipata bara ufaf dabra isuma kana haromsu isinif debia nanifatina kana kesa jechuudha. The Abyssinia colonialism again to genocide impactly this destructive again to destroy and political tension, political mind, and not to representing in free ways democratic intelligence. So what in above to says I to mean to again within what's about your this the family afan Oromo language. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan bu'aa bahii sirnoota kuni tokko mallattoowwan gurguddaa ummata Oromoo keessaa kan ittiin duguugan maxxantummaa dhiphummaa shororkeessummaa gama biraatiin egaa akkuma beekamu saba jibba saba qoqqooda saba uf malee ana malee hin jiraatin jedhamee fi addunyaa biratti ammoo saba falfaltuu yookiin nageenya booressituuf goolessitu nagaya jedhamuudhaan jechuudha. They impact to really the restoration in America first jechuudha. For example, we responded 1994 akka lakkoofsa Ethiopiaatti Mallas Zenawi it detailed to American Mr. George Bush and Obama. He says Oromo means it is a terrorist. Oromo means a minority people. They cannot feel interferences for the freeways and what united globalization in way international all the own choice society jechuun nu gabaase. Kana jechuun isa maal jechuudha? Ummata Oromoo jechuun shororkeessa. They beaten to regain to backward and fade back. They have to what an accuracy. They are the very narrowity and negative side because they have to fade back within the terrorist Arabian or the Muslim followers nun jecha ture. America keessatti warra shororkeessa he title name to call what represented Al-Shabaab or Al-Qaeda nun jechati ture. Kana keessatti the appointment to get what in supporting an economical development agreement peace enjoys to power retain to a long time in controlling. Nubituf akkasumas nu gabroomsuuf waa meeqa godhan maqaa nutti baasuun jibbinsa akka addunyaan arjaan harka kameetti dugdaadha qabeessa dachii badaadha kuufa godoo ilmaan hiyyeessa kabaja keef ulfina keef nuti ilmaan kee jiraan inni raartu ishenoytu tichi ilmaan kee jira biyya taate birru Oromiyaa biyya bishee garba Oromiyaa biyya lemoo qiltu Oromiyaa biyya alii birra shororkeessaadha jetteetiin akkasitti fudhatte. Kana keessa fakkeenyaaf haa fudhannu jechuudha. The Berlin Conference in November 1884 that's the February up to 1885 this marked to thus under Africa within to the colonialism emperor and vast empire white people to African again to rejecting so that it must be to an harvesting political issue. They can not what the democratic reflector because the democratic reflector in Ethiopia or the more than razor
54 African countries, they reflecting to multiple choice and by powering to thus regain again to no free but why ways to what you are among between within nationalism. Ummanni kuni biyyota Afrikaa keessa dhibbanta 54 olitti siqan. Heera warri adiin 1884 hanga 1885tti waa'ee mootummoota koloneeffattoota warra adii ifirraa buusuu keessatti isaan ammoo maal yaada turani. Egaa kana keessa akkuma beekamu Oromoon cabuu kan eegale raayyaa irraa jennee jirra. Dhabamuu liji Iyyaasuutiin wal qabsiisee eega baqateetii booda akkuma beekamu garasuu dhuqiifaa leenci abbaan farda booraa jechuudha. Egaa Haile Sillaasee biyyaa baqatee Ingilizitti deemee waggoota meeqafachitti baqate. Eega gootonni Oromoo kunneen caccabsaniitiin sirna warra balabbaata wal falmanii aangoo isaa harkatti deebisanis egaa nama harreedhaaf shiimoo naqe yookiin ammoo harka takkallee akaayitti kenne ittiin fakkaanne itti qoosan. Kanaaf ragaan dhaloota bara gabaabaa keessatti Abbabaa Biqilaa a win race of the Japan in Tokyo. I think we responded 1963 1963 keessa Abbabaa Biqilaa yoo fudhanne eenyuun du'e. Kanaaf interface react to regain an influential because political is a tactic, political is a system. How can emotional again to an statement situation within no raising no claim again to nationalism sin jedhu warri adiin kun jechuudha. Kana keessatti egaa waa hunda nutaya kana godha si faarsu ol si qabu maal hin jedhu gaafaati sabummaa kee takka afaan keetiin dubbachuuf akka sabaatti uftaatu ammoo si dura dhaabbatu goobana daaceetti dhufuu deema nafaana bu'a. Osoo goobana daacee biratti hin dhufin kanneen qilleensaan nu hordofaa jirtan Oromoon gaaffiiwwan gurguddoo gaafachuun duratti waan dhabe argachuun duratti keessoo isaatti hanqinnoonni jiranii fi wal hubannoon dhabaman eessatti daawwattoota keenya tokko fakkeenyaaf ilaalcha siyaasaa kaayyoo fi galii qabsoo Oromoo beekuu laata. Kan lammataa gandummaaf naannummaa gufuu Oromummaa waan ta'eef dhaabbachuu qabu irratti wanti hojjetame jira laata. Walqunnamtiin Oromoo akkasumas hawaasummaa habashootaa keessatti qaban kaleessa goobana daacee killee inni dhale keessa irraa gabaabbanne immoo itti baay'anneet dhaloota haaraa itti oomishne. Gama biraatiin hariiroof jal'aabni sagantaan siyaasaa jaarmiyaa Oromoodha yookiin jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo maal fakkaata quba qabduu laata. Mee kana qofaa miti waa hedduutu jira. Dhimma kana irratti yeroo biraa bal'inaan kan itti deebinu ta'a daawwattoota keenya. Kana keessatti shoorri qabsoo akkasumas ammoo jechuudha saayixaruut abeet saayilikut wadeet nuun jedhaniiti barakami 19 jechuudha 67 yookiin ammoo 77 jedhamu keessatti bara akkuma abiyoo kaasaheedha jechuudha bara ittiin baasheen biyyatti buute mootummaa falfalaa obboleessa koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam jechuudha. Egaa barri warri kana mallattoo warra kana nama wallaalaa egaa dhugaa isaanii hin beekne afaan Oromoo dubbatee fi miti akkasumas ammoo aadaa Oromoo uffatee fi miti. Egaa kana keessatti hoodhuu nyaadhe siin jedheef osoo hin tahin galmi isaa bu'urri isaatii fi keessoon aayidoloojii mootummaa tokko maali jedhee Oromoon gaafatee jira. Goobanni daacee Oromoota tuulamaa jajjaboo haga qe'ee itti Habeebee jedhamurra maal dalage akkamitti cabse achirranoo sikkoo mandoo fi gama biraatiin egaa muceema muceefaa yaayyaa alii sireefaa namni hin beekne way jira sunis itti nu haa ga'u. Walumaa galatti maal jechuu barbaadeeti. Egaa ummatoota biyyattii kana keessatti tokkoffaa jibba Oromoo facaasuun siyaasaan guddoon masara mootummaa keessatti hojjetamte miidiyaan osoo hin tahin akkasumas ammoo walgahiin osoo hin tahin murnoota qaamota kanaaf qofa qophaayantu jira. Qaamota kana keessaa harki 3/4 Oromoodha jedhamu daawwattoota keenya. Kanaaf ragaan 1986 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti yookiin 1994 akka warra faranjiitti Mallas Zeenaawii
paartiiwwan Oromoo akkasumas tokkochummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoof kanneen gargar facaasuudhaaf maalitti haa fayyadamu tokko abbaa duulaa yookiin abbaa qullaa gammadaa kolfa barsiisuu kuma dammaqsaa yookiin nagas giday kan jedhamu jechuudha egaa isaan ammoo afaan Oromoo sirriitti akka madheeffatanii dubbatan kan biraa ammoo mul'anni OPDO yookiin ammoo harreewwan sirna warra shaarukaatiin irra akka gaarii harreetti fe'atamaa jiran kanneen darratti dhalanne akkasumas ammoo kana goone adda Oromoo ni mooti jechuun kana gochuu gama biraatiin ammoo jechuudha cabsuudhaaf tooftaan jalqabaa jechuudha National Convention within the boundary cause yookiin ammoo political geological geographical map within thus reason within conflict confirmation and nationality. Taabii kuchuuchatte hundeetti naanamto karra lafaa jirta bubbeetti naanamto bubbeen hin dabarsaa ummekka jaqamsaa uteensi qaqamsaa asiif achi jikuu misingaawaa garaaf beesoo waa caalaaree as dabeechi daboo odoon maquu kanaa waashoo waa caalaaree namoonni gurguddoon akka kumaa dammaqsaa isin jettaniin gama biraatiin jechuudha Alii Abdoo bulchiinsa kantiibaa magaalaa Finfinnee akkasumas ammoo hedduu isaanii namoota isin beekuu hin dandeenye jechuudha kan akka Dirriba Ariqoo Jaal Yaasin Huseen bulchaa godina Baalee bara aangoo Mallas Zeenaawii 1985 ture eegasii koree hojii raawwachiiftuu humna dafee qaqqabaa yookiin Faxinoo Daraashii jedhanii itti waaman kan Juneeddii Saaddoo dhaabee fi akkasumas ammoo kanneen akka Fiqruu Magarsaa jireenyaa faa jedhamanii humna dafee qaqqabaa kana balleessuu qabdan tokko Oromoon akka ol hin jenne gama biraatiin qondaaltota hoggana waraana bilisummaa Oromoo keessaa nama yeroodhaaf maqaa hin yaadanne jechuudha fuula duraaf isin yaadachiisaa kora adda bilisummaa Oromoo kan gullalleetti taa'ame keessatti jiru keessaa tokko burru isa boruu akka balleessan nama walloo qabsaawaa kana akka balleessan jarraa bagadarratti dulli akka godhamu gama biraatiin jechuudha qabsaa'ota kaleessa qahootti jechuun nama biyya Somaaleetti baqatee bara mootummaa Dargii yookiin Haayile Sillaasee baqatee mootummaa Ziyaad Barreetti baqatee kan afaan Somaalee beeku hawaasa saniin walitti firoomeen qahootti yookiin alaa dhuftuu jechuudha alaa dhuftuu jedhaniini Oromoo maqaa adda addaatti moggeessan qoheetti balleessuudhaaf waaqoon dhabamsiisuu qabna waaqoon balleessuu jaarrarratti shira dalaguu qabna ture egaa ajjechaan Hasan Juuree yookiin Jeneraal Hasan Juuree ilma hawaxxuu Oromoo Komando Baalee keessa nama waaqoo guutuu Afrikaaf jeneraala hin ta'a jedhee qaadhime leenca ajaa'ibaa balleessuudhaaf gosuma hawaxxuurraa itti bitan jechuudha akkasumas ammoo kanneen akka Daraaraa Amboo akkasumas Jaagamaa Keelloo fi kanneen akka Jeneraal Damissee Bultoo Alamuu Qixxeessaa faa balleessuuf egaa akkuma beekamu jechuudha Oromoof guyyaa tokko akaafaa yookiin farra haada kiyyoo nafxanyaan qottee yookiin ammoo habashaa walumaa galatti warri aangoo qabate habashaadha Tigrees ta'ee eenyus ta'ee jinnis ta'ee jechuudha ilmaan kuush guyyaa tokko kuush irratti egaa ol bahanii sabni biraa bulche hin jiru haa taatu diqaaleeyyiin yoo laalan afaan isaanii miidhagaan yoo laalan sabboontota maccaa fakkaatan yookiin ilmaan ituu humbanaa fakkaatan yookiin afran qal'oo yookiin sikkomando walumaa galatti booranaa bareentuma fakkaatan kan qubee yookiin sagalee hudha irra butaa serluga afaan Oromoo keessatti conjunction yookiin ammoo punctuationis haa ta'uuti jechuudha maal isiniin haa jedhu fakkeenyaaf continuously the very high positional and taking what the basic rule consumption language jechuudha predication dubbachuu danda'an ummata kana nutti bite jechuudha kan biraa hoo gama biraatiin ammoo maal godhe manneen barnootaa keessatti dhaloonni kutaa tokkorraa hanga 12 baratu kuni egaa
haa huu amaarri jedhee dargiin baasaa ture qubee saabiyaa sanarraa maal nu godhani egaa OPDO keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf cifraa Kadir Brigade jedhaniitiin alaabaa bilisummaa Oromoo qabanii tokko duulli arbaa guugutti nama balleessu duulli walloo keessatti nama fannisu wallaggaa fi shawaa keessatti nama fannisu Baalee keessatti Harargee keessatti immoo kophaa qileetti fannisanii kaameeraa kaasuun dookumentarii haaraa itti hojjechuu kana fa'aatu dalagame kana ammoo warri taphate keessa jechuudha namni OPDO keessaa didee yeroo sana deeme Dr. Hassan Ali jedhama pirezidaantii jalqabaa yeroo sana biyyi teenya Oromiyaadha Oromiyaa kan ture jechuudha paartiin sun kennallee ta'u kana gochuuf burruu isoo baruu balleessuun jalqaba isaanii ture walgahiidhaaf nadhii gammadaa balleessuun kan isaanii ture akkuma dargiin jechuudha እነዚህ ሶሻሊስትን ለማጥፋት ጋላ ላይ ማነጣጠር አለብን jedhani ሃይሌ ፊዳ ፈረንሳይ ዋማኒ akkuma ጀዋር Mahamaditti xiinxalaa siyaasaa nama ture jechuudha. Kabajamtoota qaalii ilmaan Oromoodha maaliif deema? Eessaan killeen habashummaa kunii fi akka asuma keessattuu baruma kana keessattuu yeroo teekinooloojii kana keessattuu abalu irratti duulu yookiin Kadir Jamaal irratti duulu yookiin Caalaan Tolosaa irratti duulu wanni godhamuuf tokkoffaa diinonni keenya waan isaan jedhantu jira. Mee nafaana bu'aan isiniin jedha sagantaa kana jechuudha hedduu itti dadhabnee waan qopheessineef waa hedduu irraa hubattanii eessa jirra edaa dubbiin akkana tarii jechuu dandeettu nafaana bu'aa. There has never been to the historical evidence of the colonial and fascist changing to reforming between to the willingly again to the surrounding what in choice in power regain to reject thus political distraction Ethiopia causally affirmation within the fatal to Oromo in attacking thus means what and no to political metable thus mutuality again to and no response to reactor to reflector jedhani Yamo editu yabagga gurrachodika bitun serbeto yamo serbetun serbet kolapenu talcho sirba Sanjora, Wagaran Sanjora, ya Waramelakot, Nadorayat, Shantate Nadorayat, Mama Galambe Yakot, Gashotuma, Alkanina Gashotuma, Sani Nedon, Bekadufa, Atamitam Bekadufa, Namdalalam Bekuhom, Namdalalam Bekuhom, Mukela Gana, Mukala Gana, Warrika Sambalavat, Rufe Warrana, Yarufa Warrana, Wajintanya Gablamat, Omnina Karana, Gobana dace tokko sabake si jibbisiisuudha inni lammata ammoo jechuudha wantoota gurguddoo yeroo hedduu jechuudha wal shakkii si jidduutti uumanii fi akkasumas faayidaa gama tokkoof kennuun gama kaaniin ammoo faayidaa maleessa nama biraa fakkeessuudhaan sirratti ololuu qofa osoo hin taane sima galaafachuu keessa fakkeenyaaf haa fudhannu gandummaa fi ilaalcha siyaasaa akkasumas walquunnamtii hawaasa Oromoo keessatti tokko fayyadamaa godhanii kan gadi qabuu keessatti waan guddaa fakkeenyaaf kana keessa warra duree saboota jedhaman haa fudhannuti kana keessatti amalli isaanii mallattoowwan gurguddoo baasuu keessa siyaasa mootummaa isaan duraa haaromsachuu siyaasa mootummaa isaan duraa tokko ji'oota muraasa yookiin waggaa tokkoof akka siyaasa farra ta'ee baga ofirraa kuffiste baga wareegamteef siin jechuudhaan sanaan booda siin firoomuun amala siyaasaa Itoophiyaa keessatti tooftaa jalqabaatii jechuudha Oromootii. Itti aansunoo maal godhu
eega waa hunda mijeeffatanii qe'ee keessa si baranii Hasaniif Kadiir Baacaaf Tarrafaan yookiin Caaltuu fi Iteenesh si barsiisanii booda maal si godhu akkaataa nama kee itti qo'atan beekaa wallaalaa qabaataa hunda addaan itti baafatanii fi kana keessatti tokko imaammata seenaa karaarraa qabu imaammata waan kaleessa dhoksu imaammata wantoota diinotaa fi godaannisa si yaadachiisan karaarraa balleessuun amala isaaniiti. Fakkeenyaaf mirga uumaa mirga dimookiraasii heerota addunyaa keeyyata 109 muraasa jalatti biyyoonni kamiyyuu keessaa Itiyoophiyaan bara Mallas Zeenaawii kan mallatteessite maal jettee mallatteessite dimookiraatii jechuudha maal jedhanii warraaqsa dimookiraasii yookiin dimookiraasii reef lafaa guddatu bara hundaa abiyootaawii dimookiraasii bara hundaa warraaqsa isinii galame reef lafaa guddataa jira kana jechuun maal jechuu dimookiraasii warraaqsa yookiin dimookiraasii reef lafaa dhufaa jechuun dagaagaa jira jechuun ajjeesaallee hin hir'ifna afannisaallee hin hir'ifna maaliif gaa complex democracy yookiin democracy kolba akka hin taane democracy kolba jechuun kan heerri mootummaa Ameerikaa hordofu nama tokko arrabsuun fakkeenyaaf president Trump itti fuula tufte jechuudha excuse me dhiifa manaa godhe jechuun dandeettaa jechuudha walabummaa pireesii mirga dubbachuu mirga gurmaa'uu kana hunda jechuudha guuttatee qaba abbaan barbaade aangoo mo'atti taanaan ammoo sakandii hin eeguu jechuudha kanarraa ni hubattan dhaloonni amma isaan dimookiraasii warraaqsa yookiin ammoo akkuma beekamu transformationii OPDOtti ilaala transformation jechuun haaromsa sochii warraaqsa baadiyaa giddu galeessa godhatee fi imaammata barnoota baruu fi barsiisuullee waa hunda akka fedhii sabaaf sablammootaatti fooyyessuu siin jedhan kanaan sammuun si nyaata ambootti garuu barataan qaroo ta'e ni ajjeefama Oromiyaatti ni ajjeefama bakki teessila jiru kuuniin dhabamsiifama jechuudha meeqa haati naagala jettee kan eegaa turte gama biraatiin ammoo imaammata hawaasaa keessatti diinagdee kuusachuu dhabu fakkeenyaaf haa fudhannuuti roodmaappii 1996 keessa iccitii argadhe keessa jechuun akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara san sirriitti illee beekuu baannu maal arganne beeytu waan ajaa'ibaa keessaa xaa'oo yuuriyaa daappii jechuun lafti silaa ama yookiin ammoo akkuma beekamu fertilization yookiin compostiidhaan akkuma beekamu dikee Oromoon kaleessa ittiin gabbifachuu dandeettuun guddachuu danda'ullee xaa'oon sun akka kollaapsi godhu fakkeenyaaf walaandee ni beektu jedheetiin yaada onoota Oromiyaa keessa kan qamadiin margu ni beektanii walaandee jechuudha yoo laaltan qamadii gaggabaabduu sana maqaa adda addaa jiituu gaalama waan adda addaa jechuun sanyii unfertilized ta'ee fi yoo laalte dachaa ta'ee baa oomishni isaa ammoo atootan qabu kan biraa ammoo akka nama abaaboo keemikaala jechuudha dachii sanaan facaasetti lafti sun nu gubata dhabni yookiin ammoo aayiraniin dachii sun qabdu qabiyyeen uumamaan isiin qabdu ni badaa jechuu gama biraatiin gaagura oomishuu mala ammayyaatiin siin jechuun akkasumas qorichoota farra bookee buusaa siin jechuudhaan biifaniiti tokkoffaa sanyiin kinnisaa akka achii badu dararaa funaantuun akka achii badu ilbiisonni wantoonni adda addaa akka achii badu gochuudhaan saba keenya irratti dalagaa turan mee gaagurri ammayyaa daa'imni isa keessa jiruu fi daa'imni fireemii san keessa jiruu fi daa'imni ammoo jechuudha gaagura gartee Oromoon dhoqqee looniitiin rigatee tolchuu isa kamtu irra qulqulluudha gama biraatiin kana qofaa miti jechuudha imaammata baadiyaa kana keessatti maal jedhaniitiin kaa'anii DA jechuun FTC Farmer Training ifamiti Farmer Training Center jedhaniitiin kan warri DA keessa jiran kana gochuun boqonnaa dhoowwu sa'aatii booda dhufin kana malees ammallee jechuudha institutional building within on the top intellectual forum on village or our farmer qotee bulaa keenya irratti tokko shane networking jechuun akka namni wal to'atu akka abalu maal dalage bara itti reediyoolee afaan Oromoolee itti dhageeffachuun itti dhabame ture haa ta'uuti rabbi Mallas Zeenaawis hin galaafate achiin booda hin burjaaje kanaafiyyuu maal jechuu barbaadeeti wantoonni gurguddaan akkuma beekamu fakkeenyaaf kinniisa keessaa mootii yoo fuute hundinuu facaadha Oromoo keessaa kanatu barame jechuu kanaaf
jalqaba wallo cabsuu ture wallo Amaara jala galchuu kan lammata akkuma beekamu iddoowwan bu'uura Oromoo ta'an fakkeenyaaf madda haa fudhannuuti qarsaa duulaa kan jedhamu madda walaabuu bakka burqaa Oromoo uummata Somaaleetiin gochuu raayituu Hincinni haroo dibbee kan jedhaman godina Baalee keessatti asiin gara Arsiitti kan jiran gara biraatti asiin ammoo akkuma beekamu Minjaar Shankooraa jedhamu Karrayyuu irratti karaa qaxxaamura gochuun Wallagga keessatti haa fudhannu jechuudha. Onoota gullisoo onoota kanneen akka noonnoo ka'ama beenjaa kana jechuudha. Noonnoo beenjaa kana diinni alaa dhufeen dhoyne isaanuma kanatu achi keessatti warra duraan qubatee rakkoo adda addaatiin tooftaan isaan qubsiisan. Maaliif Abiyyiin qubsiifne hubadha eenyu qubsiise Mallas Zeenaawii qubsiise sirni impaayera Habashaa fi ergamtoonni isaanii maal dalagan homakuun dhiisee deeme ragaan isa kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba achi qubsiisu maaliif warri waajjira keessa dalagan suni warra ati yoo muummicha ministeera taatellee qajeelfama sii kennu gorsa sii kennu waan taateef masara keessatti akkuma beekamu tokko sabni tokko sirna isaatiin gadhaabachuu qaba aadaa isaatiin gadhaabachuu qaba daangaa dimokiraasii daangaa uumamaa akkasumas ammoo aadaa siyaasaa isaatiin gadhaabachuu qaba keessoo fi qor siyaasaa fi fedhii yaadrimeewwan bu'uura saba sanaa yookiin hawaasa sanaa akka waliigalteen jechuudha dachaa yookiin cimdii ta'ee fi dhiibbaa hin qabnetti kun kana fakkaata shororkeessaan hoo eenyu beektu egaa shororkeessaa jechuun maal jechuudha akkasumas hojmaanni shororkeessaa maali gaheen shororkeessaa hidhatni shororkeessaa maali taateewwan shororkeessaa maali qophii kanan dhiifnu waan irraa dadhabdaniif boru itti deebina jechuu barbaadeeti egaa shororkeessaan eenyu akkasumas ammoo gaheen shororkeessaa maali hojiin shororkeessaa maali galiin yookiin maddi galii shororkeessaa maali hidhatni isaa hariiroon isaa maali kan jedhuu fi akkasumas galiin siyaasaa yookiin ammoo galmi siyaasaa shororkeessaa eenyu kan jedhu akkasumas impaayera Itoophiyaa keessatti aadaan shororkeessatti namatti maxxansuu kun siyaasa keetiin ajjeesuu maal akka ta'ee fi seenaa goobana daaceetiin illee wal qabanneet isiniif dhiyeessina hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa jechuu barbaada yeroo hundayyuu barnoota seenaa nuti asirraa kennu sammuu keessan gabbisa akka sabaatti ani eessa jiraa si gabbisa wanti guddaan barreessuu qofa miti sammuu Oromoo keessatti wanni barraa'e yoomillee hin badu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa bikkan karaa irraa maqetti noof kolchaa isinin jedha xumuradhe gaaffii yookiin yaada yoo qabaattan hanga ammaatti na gaafadhaa isinin jedha horaa bulaa deebana. Labeefi gasa irratti kaa'ee situ abbaa biyya keetti maaliif situ fatti jarri keetti albee karaa lama ati nu dhiisi gidduu bahii walitti nu gadhiisi yartuu nu tuffachiise tolli keenya qophoomnee waraanu ni dandeenya jette keerrani gobii 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 Oromoo konuutu tuqamaare biyya keenya irratti gabroomnaare Oromoo konuutu tuqamaare biyya keenya irratti gabroomnaare gabroomnu falmane gamtaani offareene bilisa goona Oromoo konuutu tuqamaare biyya keenya irratti gabroomnaare yaalamii konuutu tuqamaare himoona malee harka kenninaare Oromoo konuutu tuqamaare biyya keenya irratti gabroomnaare gabrummaa buqqifna tokkummaani yoo didde sitti guddina ilmaani Oromoo konuutu tuqamaare biyya keenya irratti gabroomnaare ofokkortee maan hundee bisirree maan hundee bisirree dhaadattee maa garaa hiddiree maa bishaanee doorsiftee maa likkeen fidirree maa hundee bisirree ufabdattee maa bishaan ofdirree maa garaa hiddiree jiiftee toomaaf nu boojirree maaliif deebitere jiiftee toomaa nu boojirree. deebineetiin baga bara haarawaa akkasumas guyyaa kabaja waraana bilisummaa Oromoo ammajjii 2022 isiniin gahe jechuudhaan olma Oromiyaa caayaa Oromoo TV irraa kan guyyaa har'aa sanbata xiqqaa galgalaatii isin dhageessifna barri 2022 yookiin ammajjiin 1 guyyaa bara 2021 keessatti jaalleewwan nu biraa kufan akkasumas ta'iiwwan Oromoof Oromiyaa irratti raawwatame yaadachuun hanqinoota keenya itti sirreeffannee akka nam tokkettii fi akkasumas ammoo jechuudha gamtaaf murnatti waan hojjechuu qabnu beeka wallaalaa akkasumas diima gurraacha yookiin gabaabaa dheeraa qarree qeerroo hayyicha hayyitti osoo hin jenne hoggana yookiin ammoo mandheef miseensa osoo hin jenne wal dhageeffachuuni furmaata bilisummaa keenyaatii fi
kana malees wareegamtootaaf kabaja laachuu iccitii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo akka sabaatti faffaca'uun akkuma beekamu afaan waangoo saba keenya buuseet gabrummaaf nu mankaraarsaa jiraachuuf gabrummaa hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifna kan jedhame suni hojiidhaan yeroon itti mirkanaa'u fi qajeelfama burjaajii shiraaf ajandaalee nu kennaman toora sooshaal miidiyaas ta'ee akka murna sadarkaa murna gabaabaa yookiin nam-lameerraa hanga olaanaa hawaasaaf araddaa biyyaaf kutaa onaa fi gandoota keessatti illee dabalateetiin alaaf keessaan Oromoon waan hojjechuudha malee keessoo isaatti hancufa liqimseetiin yeroo eessatti yoom jechuudhaan akka fiixa baasu abdii qabna. Kuni waamicha waraana bilisummaa Oromoo kan hoggana waraana bilisummaa Oromooti. Akkuma beekamu qarshiin takka onnee takkaaf akka jedhamu rasaasni tokko diina takkaaf. Kanaaf atis waan qabduun ololaaf burjaajii anamalummaa keessaa ba'iiti yeroo itti gaaga'amaa fi yeroo kamiyyuu caala sirni impaayirichaa jaarraa 20ffaa dabarsine 21ffatti ammoo nu koloneeffachuuf qophaa'e. Sagalee uummata keenya Wallaggatti buqqaaniif haa taanu sagalee keenya uummata Walloo keessatti beelaan dararamaa jiraniif karrayyuu giddugala Oromiyaaf konyaawwan Oromiyaatiif haa taanu. Injifannoon uummata Oromoo bal'aa bilisummaan dhugaa wareegamtootaa fi faajjii qabsaa'otaa akkasumas falma kufee kuffisaa gooticha waraana bilisummaa Oromootiin ni bilisoomna. Abdii firreen gaachana uummata Oromoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo muraawwan hunda keessatti gama tokkoon lolaa gama tokkoon haaromsa akkasumas ergaa bara haarawaa ammajjii tokko guyyaa kabaja waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaaf akkasumas mooraa qabsoorraa hamma goleewwan Oromiyaa kutaa 11 keessatti kabajamu hundaan isiniin gahe jechuun gama kaaniin ammoo rasaasa isa diina irratti roobsaa oolu maddeen keenya qindeeffanne akka armaan gaditti dhiyaata. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo ajajaan Cifraa Elemoo Qilxuu Jal hambisaa seenaa addaa hojjechuudhaan yeroo ammaan kana hayyoota akkasumas rogeeyyiif miidiyaalee gama biraatiin ololaaf boortaa kaleessa Jeneraal Kumsaa Dirribaa Marroo Dirribsaa Al-Sagal ajjeefne jedhan shira kana qindeessuuf abdii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kutachiisuuf jecha hambisaa seenaa yookiin Jal hambisaa seenaa kan fuullis haasofnis hojjaanis akkasumas murtoo fi naamusummaan qabsaa'ummaaf dandeettiin hoogganummaallee Jal Elemoo Qilxuu fakkaatu Jal hambisaa Elemoo Qilxuu akka jedhamu jechuun sadarkaa itti jajjabina dhaloonni har'a lafaa ka'eetiin seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo rasaasa carcar xirroo irratti dhukaate galmaan ga'uuf hojiiwwan keessattuu tibba kana araddoota daa'imaa koora akkasumas godina Harargee lixaaf Harargee baha giddugala kanneen kana fakkaatan keessatti jaala kanaan hoggansi fudhatame loltoota diinaa hedduu kanneen konkolaataa 16 oliin iddoo sanatti bobba'an barbadeessuu isaatii fi qeerroon bilisummaa Oromoo Harargee lixaa Harargee bahaaf onoota walumaa galatti konyaa baatti argaman keessatti adeemsi lola harbuu ibidda gamaaf gamanaa hanga moortarii fi taankiitiin diinni haleelutti bishaan galaa waan adda addaatii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu isaanii Jal hambisaan seenaa ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa kan Harargeedha galateeffachuudhaan baga isiniin gahe baga nuun gahe guyyaa har'as lola cimaa gubbaa oolle kunis ona bordoddeetii fi onoota kanneen akka jechuudha Harargee lixaa keessaa Dibaalaa akkasumas bareedaa onoota Asaboota akka ta'ee fi gabaasa kana haala neetworkiin nu mijaa'e keessatti isiniif dhiyeesse. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jeneraal Kumsaa Dirribaaf kabajamaan Jeneraal Gammachuu Abbooyyeedha bara 2022 ammajjii tokko guyyaa kabaja waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun ibsoota yaadrimeewwan qabxii keessattuu uummata Oromoo humneessanii fi
ilaalcha faffaca'uu keessaa nu baasan keessatti ibsoota gurguddoo baasaniitiin jiru. Ibsi kuni ibsa yeroosaa eeggate. Oromoon daawwitiin isa wali waan ta'eef of ilaallii keessatti of ilaaluu fi keessattuu gaaga'amoota siyaasaa ajandaa burjaajiif hojmaneewwan mankaraaristoota yookiin finxaaleeyyiiwwan sirna shaarukaatii fi dabballeewwan ergamtoota harreera roo nafxanyoota akka Shimallis Abdiisaatiin burjaaja'uu akka hin qabneef sabni Oromoo saba jaarraa 21ffaa keessatti yeroo inni mataa ol qabate ni balleessina jechuun akkuma nadhii gammadaa akkasumas guutamaa hawaasiitii fi haayilee fidaa dhabamsiisan hayyootaaf rogeeyyii hedduu mana hidhatti qunquruun nuu fi isaan gidduu garaagarummaan akka jiru fakkeessuun cidha biltsiginnaan sirbaa turte barri 2022 keessattuu wareegamtoota keenya yaadachaa maal dhabne maaltu nurraa hidhate. Kana malees ololli nurratti deemuu fi wal nu jibbisiisan amantii kutaa wal nu qooduun gargar nu facaasan gama biraatiin ammoo anamalummaa fi jibbiinsi haalli itti Oromoon ittiin waa hunda ajandaa walii kennu alaa keessaan roga ifii qofa qabatee kan amboce galma haa ga'u kan ammiidhasse qofti galma haa ga'u jechuun lubarraa hanga abbaa amantii akkasumas abbootii gadaa irraa hanga jila qarreef qeerrootti wanti isaan nun godhin hin jiru. Yaa waa irraanfachuu Oromoon irraanfachuu hin qabu jechuudhaan gama biraatiin mirgi sabaaf sablammootaa keessattuu impaayera Itoophiyaa jettee shaarukaadhaan yeroo ammaa haaromte kana kittilayyoonni impaayerichaa kanneen gara buleeyyiitii fi qoonqoo isaaniitiif jecha osoo argan guyyaa adii raareef akkasumas aspaaltii irratti baasanii ilmaan Oromoo onoota lixaa keessattuu adda durummaaf giddugala tibba kaaba Oromiyaa yookiin godina addaa Oromootii fi Harargee Arsii dabalateetiin godinoonni 8 keessaa Gujii Bahaa lixaa fi akkasumas godinoota Booranaa irratti Oromoo balleessuu qabnan ajandaa diinaa itti ta'e keessatti gootuwwan qaqqaalii saba kana waa buusuu danda'aniif bilisummaa kanaaf ammoo uwwisa ta'uu danda'aniif egeree dagalee gama biraatiin jalqaba bilisummaa teenyaatiif furtuu ta'an hedduutti dhabne waan taateef kun wal dhabuuf yaadaan faffaca'uu akkasumas burjaajiif olola ajandaa diinaatiin harka dha'uuf sirbuu keessatti eessa jirra addunyaan nu bira kuttee faanaanillee torbaatamoota tarkaanfii nu bira darbuun ishii gamnummaan ajandaa sii kennaatiin gama biraatiin qixxaa gabaabaan si sossobaa saba kee bal'aa keessaa hayyuu mataarraa gaqoccoluun sirna impaayera Itoophiyaa keessatti haaraas ta'uu baatu dhaloonni dammaqee yeroo kamiyyuu caala waan gochuu qabu hojmaataan wantoota bara 2021 keessatti dhabni hunda guuttachuudhaaf qophaa'u keessattuu galateeffannaan qeerroof qarree bilisummaa Oromoo saligaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti haalli isaan hiriiraniitiin aarsaawwan barbaachisu gama diinagdee gama lubbuutiin kafalan galateeffatamuu qofa osoo hin ta'in maqaa isaaniitiin haadhaaf abbaan onni mukni qe'ee isaaniillee otoo nafin boombiin itti roobsamaa jira. Kun imala Finfinnee irraa wanti waraana bilisummaa Oromoof injifannoo Oromoo daangessu hin jiru. Dhugaan ni qallatti malee hin cittu. Of taaneet of dandeenyeet Oromiyaa walabaa ijaaruuf fedhiif dantaa uummata keenyaaf murtoo uummata keenyaatiin ni tarkaanfanna. Jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasni keenya qurxummii balleessuudhaaf bishaan gogsuu qabnaan kaaba Oromiyaa godina addaa Walloo akkasumas Wallaggaa fi onoota walumaa gala konyaawwan 11 kutaalee Oromiyaa keessatti hanga ibsi kun qindaa'etti addawaa irratti ajjeefamaa jiran akka salphatti waan ilaalamu otoo hin taane dhiibbaan harka mirgaa addunyaa harka bitaan ammoo diina gabroonfataa kittillayyoota sirnoota goobana daaceetiin nurratti aggaamame kamiyyuu sirna afaan qawweetiin si dubbise afaan qawwee qofaan deebiin kennuun furmaata waan ta'eef Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiif lafee jaallan qabsoo bilisummaa Oromootiin namuu waan hojjetuun hojmaata isaatiin madaalama akka sabaatti wal ta'uun walii galuun wal dhagahuu fi yaada murtoo fi daandii qaxxaamura bilisummaa keenyaa irratti roodmaappii ta'e hoggansa ifii dhageeffachuu fi keessattuu garaagarummaa yaadaaf ilaalchaa dhiphisuun murnoonni kanneen bitamanii hajjiif asxaa waraana bilisummaa Oromoo yookiin ammoo diraamaa adda addaatiin dalagan kamiyyuu yeroo itti kufan tokkummaa hayyootaaf ilmaan Oromootiin amma jechuun dhaamsi isaanii hedduudha. Ibsa keenyaa
yaadrimeewwan qabxii hedduu isaan baasan keessaa boru qophii daawwitii keessatti dhiyeessina nu faana bu'aa. Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eldallotti haleellaan salphina diinaa loltoota dhibbootaan lakkaa'aman kaleef har'aa irraa harcaasuuf meeshaawwan hedduun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti kan deebane ta'uun gabaafame. Godina Arsii Bahaa Aanaa Shirka akkasumas ammoo aanaawwan akka Leemmuu fi Bilbilotti guyyaa har'aa odeeffannaa keenya kaleessa gabaasaa kan muddee 31,2021 bara moofaa dabarsine keessatti waadaa tokko isinitti galleetti tulle. Haalli galgala kana naannawa Itayyaan dabalateetiin Arsii keessatti akkasumas ammoo godina Shawaa Bahaa Zuwaay Dugdaa Booraa dabalateetiin deemaa jiru hedduu yaaddeessaa akka ta'ee fi waraanni qoraalii 16 olii karrayyuuttis buufamuudhaan uummanni yaaddoo qabu ibsataa jiraachuu maddeen keenya onoota kana irraa qindeeffaman jiran. Kana wal qabsiisee jechuudha wallisaa maqaa dha'uu hin barbaanne tokko wal dubbiseetiin ture haalota isaa yeroo qabnurraa chaanaala keenya irra seentaniitiin odeeffannaawwan gurguddaa akkaataa itti dirree dhawaa magaalota Harar Naqamtee gama biraatiin giddugala kanneen Shawaa Kaabaa Fichee fi onoota Amboo irratti hojmaneen kennamee Oromoo wal nyaachisuuf qophaayan iccitiin qophaa'ee jira. Kana ammoo kan taasise adda durummaan Alamuu Simeetii fi Awwaluu Abdii ta'uun bira gahameetii jira. Gama biraatiin ajandaan tibba kana bilisiginnaan wal nyaachuudhaan deemtu hundi soba akka ta'eef ajandaan kun fakkeessanii Oromoo ittiin biizii gochuudhaa fi toora sigiga qabsoo isaa irraa mucucaachisuuf akka ta'es kunis saaxilamee jira. Caayaa Oromoo TV'n waa hunda caala wareegama barbaachisu kafaleetiin iccitii kana qooda miidiyaalee irraa qoonnus boru Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hordofuu ni dandeettan isiniin jenna. Oduun keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Nu faana bu'aan affeerraa keenya. Shimallis Abdiisaa qarshii miliyoona 3.4 kaaznaa isaa keessatti argamuun dubbiin deddeemaa jirtu kun ajandaa sirnoota impaayeraa keessaa kan kenname ta'uu maddeen habashootuma miidiyaa irraa saaxilaniitiin jiran. Kana gochuu keessatti yaadrimeen Abiyyi Ahmad ammatti qaba jedhame gurguddoon waa sadi jedhamee jira. Tokko godina addaa Oromoo Walloo balleessuu, kan lammataa ammoo onoota keessaa kanneen onoota Wallaggaa lixaa keessa jechuudha. Isaan kanneen godinoota addaa Amaaraa jedhaniitu hundeessuu. Gama biraatiin daldalaaf galii biyyoolessaa handhuura Oromiyaa Finfinnee kan taate jechuudha. የኢትዮጵያት አንዲት መልካችን ጉዞአችን jedhuuni egaa Addis Ababaa kan jedhu kana Oromiyaa keessaa yookiin caffee Oromiyaa kan jedhan warroota harreewwan bilisiginnaan ergattu keessallee wajjirri kamuu haa ta'u miidiyaan kamuu akka ittiin hin waamne keessoon murteeffamuu isaatii fi imaammanni barnoota kan 2015 yookiin akka lakkoofsa warra faranjiitti xumura 2022 ammaa kana jechuun waxabajjii 27 irraa kaasee kutaa tokkorraa hanga 8 afaan Amaaraatiin kennamuudhaaf fooramii taa'es iccitii qabannee jirra. Kanas qophii boruu keessatti nu hordofaa jenna. Sanadii nu gahee keessaa barreeffamoota fuula 26 gulaallee fuula 13 isinii dhiyeessina. Qaamota waan kana raawwachuu fi ministeera barnootaa keessaa Ifamooti dukkana sona jireenyaa gammachuu kan keessi achiisi ana yeroon ulfina kee galchuu ifamooti dukkana sona jireenyaa gammachuu kan keessi achiisi ana yeroon ulfina kee galchuu Oromiyaa biyya biyya Oromiyaa biyya biyya
balleessa iddoo keerraa si dhabe iddoo si fi malleessa arjaan kakameetti dugdaadha kobeessa dachii badaadha kuufa godoo ilmaan hiyyeessa barabaraaf 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 kabaja keef ulfina keef nuti ilmaan kee jiraan inni raartu isheen hoytu sichi ilmaan kee jira biyya taate birru Oromiyaa biyya bishee garbaa Oromiyaa biyya lemoo qilxu Oromiyaa biyya alii birraa Oromiyaa. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu